Mootummaan hayyamuu fi dide malee naaf eeyyamaatii liqii biyya kanarra jiru nan baasa jedhee ture. Yeroo inni kana jedhetti liqaan biyya isaa irra jiru doolaara biiliyoona 10 ture. Ammam yoo itti tole yoo ammam jireenyi isaaf mijate kan liqii biyya tokkoo kan kanfalu yoo jettan odeeffannoo lakkoofsaan qindaa'e siniif dhiyeessaa. Isa mitii hantuutonni mana isaatti argaman Beenjaaminiin taphatu. Lafa gadi qotee qabeenyi inni awwaale keessaa waggaatti qarshiin waraqaa biiliyoona 2.1 hantuutaan jalaa nyaatamu. Kan inni godhe immoo kanarra nama ajaa'iba. Lola mootummaa faana walitti bu'een maatii fuudhee bakka ho'a hin arganne tokkotti dhokatee ture. Mucaan isaa Maanuweelaan abbaa koo natti qorre jetteeni ija isaa keessa ilaaltee maal yoo godhe isin ajaa'iba laata? Qarshii kurtuun hidhame fuudhee ibiddatti gadi naquudhaan hanga qorri mucaa isaarraa fagaatee deemutti ishee ho'ise. Halkan sana qofaa qarshii Ameerikaa miiliyoona 2 daaraatti jijjiire. Namichi kun amma kana sooressa. Seenaansaa silaafuu haasaamee hin dhumu. Yeroo tokko mootummaa biyyattii balleessiteettaa hidhamuu qabda jedheenii isatti bilbile. Innis bilbila isaa kaasuun gara pirezidaantii sanaatti akkas jechuun deebise. Isin dhama'uu isin hin barbaachisu. Mataa koo ofuma kootii of hidhuudhaaf qophiidha jedhe. Mana masaraa mootummaa tuffachiisu ijaaruun eegdota mataa isaatiin eegamaa yeroo turtii mana sirreessaa isaa tokko jedhee eegale. Egaa yoo qarshiin jiraate jedhama mitiire? Inni garuu qarshii qabeenya qofaa otoo hin taane biyyarra darbee addunyaa kan sochoose nama jabaa onnee sibiilaa ture. Dhiirri kamuu kan ol jedhee isa hin laalle miti nama dhuunfaa biyyillee kan isa sodaatu nama yeroon ol kaase cimaa ture. Humna isaa kana fayyadamee namootni inni miidhe miidhaa irraan gahe lakkoofsa hin qabani. Akka jedhamutti addunyaa kanarraa namni akka isaa sodaachisu hin jiru jedhu. Yeroo akkas jedhan firoonni isaa naasuun guutamu. Waa'ee eenyuu haasoftuu? Waa'ee abbaa hiyyeessotaa dhiira sodaa hin beekne waa'ee El Patron yoo ta'e koottaa nuti sinitti himnaa jedhu. Yeroo hamaansaa dubbatamu warri dhukkubsatan bakka biyya hin beeknetti muuziyeemii maqaa isaa agarsiisuuf tokko jedhanii eegalaniiru. Silaas seenaan isaa himamee hin dhumumutiire kan dhagahamu yoo irra deddeebi'an himame hin nuffamne. Netflix kan jedhamu dhaabbanni fiilmii Ameerikaa warra isa beeksisan keessaa isa tokko ture. Fiilmii maqaa isaatiin hojjetame Hooliwuudiin dhiyeesse. Seenaa isaa ni jaallatu. TV fi reediyoowwan addunyaa irra deddeebi'anii dookumentarii hojjetaniiruuf. Gaazexaa kitaabni maqaa isaan katabame lakkoofsa hin qabu. Karaa sooshaal miidiyaa warra maqaan isaa dhahamu keessaa isa tokko Pablo Escobar. Firoota isaatiif nama gaarii, diinota isaatiif nama hamaa. Kun taatee fiilmii malee dhugaadhaan kan ta'e kan hin fakkaanne nama bara sana maqaansaa ol ka'ee mul'ate kana seenaa isaa haala hedduutiin barreeffame keessaa firoota isaa fi namoota isa beekan irraa seenaa walitti qabne isa sirriif sinii dhiyeessuuf yaalla nu faana tura. Kun seenaa isaa isa nama gaariidha isa jechisiisedha. Barri isaa akka warra Awurooppaatti bara 1980 keessa ture. Bakki isaa Kolombiyaa magaalaa Meediin ture. Galaana qarqara bakka xiqqoo irratti manneen walitti siquun ijaaraman ture. Yeroo tokko ogeessi ibsaa bakkichaa yeroo sirreeffama ibsaa gaggeessutti ibiddi ka'uudhaan mandara sana guutummaatti gube. Yeroo kun ta'etti namni ibsaa dhaamsee erga badees namni garagalee ilaale mootummaanis hin turre. Yeroo kanatti ture El Patron kan qaqqabeef. El Patron jechuun afaan Ispaanishiin yoo ta'u gooftaa jechuudha.
Jiraattonni mandarittii wanta isaan hin eegne ta'e akka argitan manneen babbareedoo akkasii 500 qarshii miiliyoona baay'een ijaaruudhaan bishaan ibsaa daandii galchuudhaan akka kennaatti kenneef. Yeroo kanatti ture kan inni onnee jiraattotaa naannoo sanaa gidduu baqaqsee kan seene. Haa ta'u malee durumaanuu kan rakkate haa jiraatu malee gargaaruuf duubatti hin deebi'u. El Patron yookaan Pablo Escobar irra caalaan bakka yeroo daa'imummaa isaa itti dabarse magaalaa Medellin gara laafummaansaa namoota hedduun dhugaan bahamaaf mana barumsaa, hospitaala, manneen amantaallee otoo hin hanfiin ijaaree uummataaf kenneera. Bakka mootummaan hin geenyetti daandii baasee magaalota faana akka wal quunnaman kan gochaa ture yoo ta'u, bakka bishaan hin galles boolla qotee isaan obaasaa ture. Namoota yaala gahaa hin qabneef yaala akka argatan, kan ayyaana hin kabajnellee akka kabajan godhee kan isaan jiraachisaa ture inni abbaa isaanii ture. Yeroo gargaaru xiqqaa guddaadha hin jedhu. Yeroo maatii gargaaru ijoollees hin dagatu. Namoota daandii irra jiraatan ni jaallata. Bakka ijoolleen sooressaa taphatan kan fakkaatu bakka bashannanaa ijaaree bakka taphannaa kubbaa miilaa illee ijaaree taphataa xiqqaarraa hanga piroofeeshinaalitti kan qaqqaban namoota xiqqaa miti. Pabloon kan gargaaruuf hiyyummaasaa durii waan yaadatuuf, lakki mootummaa ta'uu waan barbaaduuf, lakki innoo uummanni akka dabarsee isa hin kennineef warri jedhanis jiru. Diinonni isaa maqaa isarra haa kaahaniyyuu malee Pablo Escobar har'allee hiyyeessotaa fi warra isa jaallatan biratti akka abbaatti ilaalama. Maqaasaa namni hamaadhaan kaasu hin danda'u. Har'allee maqaa isaatiin naannawaan waamamtu namoota 60,000 keessa jiraata. Yeroo tokko kantiibaan magaalittii ka'uudhaan magaalaan koo maqaa isaatiin lammaffaa hin waamamtu, hatattamaan haa jijjiiramu jechuun ajaja dabarsan. Jiraattonni magaalittii gocha kantiibaa isaaniitti xiiqii qabachuun jaalala isaaf qaban onnee keessaa gara gochaatti jijjiiran. Taappeellaa fi baanarii galumsa magaalittii fi ba'umsa magaalaa fi mandaroota hedduu keessatti tamsaasanii. Kanaan hin dhaabbanne muuziyeemii maqaa isaan banuun waa'ee isaa kan barsiisu eebbisiisani. Kantiibaan biyyattis waan godhamu waan hin qabneef callisuu filatani. Garuu dubbiin kun akkasittiin hin dhaabbanne. Magaalittiin kaartaa biyyattiirraa adda baasan. Magaalittiinis bu'uuraalee misoomaa kamiyyuu akka hin arganne godhan. Jiraattonni magaalichaas waan kanaan gad jedhanii miti. Abbaa keenya bu'uuraalee misoomaan hin jijjiiru jechuun jaalala isaaf qaban ibsaniiru. Akka Awurooppaatti bara 1949tti Koolombiyaa magaalaa Duuriyeetti kan dhalate haadha isaa barsiistuu fi abbaa isaa qote bulaa irraa kan dhalate miskiina hiyyeessa ture. Daa'imummaan bakka jireenyaa kan jijjiirratan guddina isaa irra caalu magaalaa Duuriyoon irraa kiiloomeetira gabaabaa irratti kan argamtu magaalaa Meedellinitti ture kan inni jiraate. Maafiyaa ta'ee otoo addunyaa hin jeeqiin maafiyaa ta'uu kan leenji'e mana barumsaa Meedellin keessatti argamtu tokkotti ture. Mucaa obboleessa abbaa isaa Gustaavo faana ta'uun waraqaa qormaataa hatuun barattootaan hiruun birrii fudhatu ture. Akka qoosaatti kan eegalame hojiin isaanii kun magaalaa guddoo biyyattii gahe. Bakka awwaalchaa deemuun dhagaa awwaalchaa fuudhuun maqaa irraa balleessuun gurguruu eegalan. Yeroo kana umuriin daa'imummaan ture. Booda addunyaa hojii yakkaan borcuuf yuunivarsiitii galee barumsa seeraas eegalee ture. Rakkoonsaa obsa hin qabu ture. Rakkina qarshii waan qabaniif barumsa yuunivarsiitii addaan kutee qarshii barbaacha bahe. Daandiirraa konkolaatota hatuu eegale. Sirumayyuu waggaa 22tti nama ukkaamsuun qarshii gaafachuutti gadi taa'e. Qarshii gaafate jarri kennanis inni garuu waadaa isaa eeguu hin dandeenye. Namicha ni ajjeese. Namoota harka isaarratti du'an keessaa abbaan qabeenyaa kun isa jalqabaa ture. Bara 1975tti waggaa 25 otoo konkolaataa hatuu qabamuun yeroo jalqabaaf mana sirreessaa seene. Gaafa mana sirreessaa bahu of sirreessa irraa barata hin turre.
yakkaan hojjechuutti jabaate yakkoota xixiqqoo mandaraa keessaa bahee gara yakkoota gurguddaatti ce'e. Namoota akka biyyattiitti baala sammuu namaa hadoochan yookaan kookeen gurguran faana walitti dhufeenya uume. Mucaan amma jedhamuun olitti haxxeedha. Waggaa tokko keessatti yookaan 1976tti dhaabbata mataa isaa daldala baala sammuu namaa adoochu dhaabuun hojii isaa eegale. Bara sanatti daldalli kookeen maariwaanaa Koolombiyaa keessatti baay'ee beekamaa hin turre. Yeroo sanatti hojii kana kan to'ate Peeruu, Booliiviyaa fi Chiilii ture. Bara 1976tti Koolombiyaa keessatti akka ajaa'ibaatti hundee gadi fageeffachuun oomisha isaarratti gadi taa'an. Biyyoota ollaa irraa Pablo Escobar namicha jedhamu faana walitti dhufeenya uumuun oomisha kookeenii samiin tuqani. Addunyaa irraa oomisha baala sammuu namaa adoochu kan dursitu Ameerikaadha. Peeruu, Booliiviyaa fi Chiilii irraa Kolombiyaan Ameerikaatti dhiyaatti. Teessumni lafa isaa mijataa ta'uun Pablo Escobariif daandii guddinaa uumeef. Biyya isaa giddugala kookeenii, ofii isaa immoo mootii oomisha baala sammuu namaa adoochu gochuun kutannoon ka'e. Kookeen biyyoota ollaa irraa fichisiisee gara kookeen haayidrookloraayidiitti jijjiiree gara kibba Ameerikaa Filooriidaatti naquu eegale. Seenaan isaa kana booda hammeenyaa fi gara jabummaan mootummaa faana morma jalatti wal qabe ture. Pablo Escobar jireenya isaa qananii jedhamu keessaa torbeetti qarshii doolaara miiliyoona 420 argata ture. Bara 1979tti akka Awurooppaatti barruu Forbes abbootii qabeenyaa addunyaa keessaa sadarkaa torbaffaarra taa'ee ture. Kunis qarshii doolaara biiliyoona 30 ture. Yeroo kanatti ture liqaa biyya koo doolaara biiliyoona 10 nan kanfala kan jedhe. Inni kana gochuun bu'aan inni barbaade waan tokko ture. Mootummaan Koolombiyaa akka dabarsee mootummaa Ameerikaatti isa hin kennine, mootummaanis rakkoo karaa poolitikaa itti dhufu sodaachuun gaaffii isaa kana kufaa taasise. Ofiisaa yakkarraa bilisa taasisuuf mootummaa Ameerikaatti dabarfamee kennamuurra kan jedhu gara poolitikaatti seene. Akka jedhamutti durumayyuu fedhii poolitikaa akka qabutu himama. Akka hiriyoonni isaa daa'imummaa jedhanitti yeroo guddadhe pirezidaantii ta'uun barbaada akka jedhutu dubbatama. Yuunivarsiitii galee barumsa seeraa kan barates yookaan kan eegales poolitikaaf daandii akka banuuf jedhameet amanama. Paartii Laayibiraanitti makame bakka bu'aa mana marees ta'ee filatame. Itti fufuun eeggataa paartii ta'ee filatame. Eeggataa paartii jechuun yeroo paartiin aangoo qabu kufu yookaan aangoo gadhiisu aangoo qabachuuf kan inni bakka bu'u jechuudha. Kana jechuun himatamuu hin danda'u. Faayidaawwan dabalataa hedduus ni argata. Kun garuu Pablo Escobariif gahaa hin turre. Fedhiinsaa inni guddaan pirezidaantii biyyattii ta'uudha. Bara 1983tti ture kan kun hundi ta'e. Namni tokko daandii isaarra dhaabbate. Laarabooniyaa jedhama. Ministeera haqaati. Pablo Escobar daddabarsa baala sammuu namaa adoochu akka hojjetu tokko tokkoon mana murtiitti bakka bu'ootaaf dhiyeessan. Bara 1984tti Pablo Escobar bakka bu'aa mana maree irraa ari'ame. Kana booda ture Kolombiyaanis Koolombiyaa kan fakkaachuu didan. Pabloon tuqama namaa dhiisu miti. Ajajaa ministeera haqaa akka ajjeefamu dabarse. Ministeerri haqaa Laarabooniyaan yeroo gana mana jireenyaa isaaniitti galaa jiranitti dargaggoota waggaa 16 fi 19tiin dogdoqqeen ordofamuun konkolaataa isaanii keessatti ajjeefaman. Mootummaan du'a ministeera haqaa kana akka tuffiitti ilaale. Lolli mootummaa fi Pablo Escobar gara ulfaataatti ce'e. Barri 1989tti ture. Bakki Suwaanchaa Koolombiyaa ture. Filannoon pirezidaantii Koolombiyaa bifa ho'aa irra jira. Filannoo duraa sagalee argameen carraa filannoo injifachuuf namicha Kaarlos Kaaraan
jedhamuuf kennameera. Waggaa 45 turan gaazexeessaa fi Pablo Escobar kan keessa ture bakka bu'aa paartii Laayibiraan turan. Har'a Suwaachaa keessatti duula na filadhaa qabu. Namichaaf beekamtii kan kenne daddabarsa kookeenii yookaan baala sammuu namaa adoochuu nan dhaabsisa. Yakkamtoota nan hidha, warra hangafoota immoo dabarseen Ameerikaaf kenna jedhanii turan. Kun garuu Pablo Escobariin baay'eedhuma aarse yookaan hin gammachiisne. Filannoon xumuramuuf gahe gammachuun dhiyaachaa jira. Namicha isa laaqanaaf qopheessan akka inni cireef ta'u Pablo Escobar ajaje. Namichi qophii xumureera. Gara isteejitti ol ba'ee haasaa taasisuuf dhiyaachaa jira. Dorgomaan pirezidaantii haasaa taasisuuf gara isteejitti ol ba'an. Garuu isaan dursee Pablo Sicarios kan jedhamu namichi harka mirgaa Pablo Escobar ta'e bakka qabatee isaan eegaa ture. Yoo dhukaase kan hin dabarsine Pablo Sicarios gara fuulduraatti pirezidaantii ta'uuf jedhamanii namichi abdatamanitti dhukaase. Biran dabarsine ture. Namichi lafarra diriiree qabanii hospitaalaan gahanis garuu namichi lubbuunsaa baatee turte. Gochaan kun haala hedduun lola kaase. Mootummaanis uummannis ka'an. Rakkoon jiru garuu Pablo Escobar mootummaa fi uummataan ol ture. Paartiin Laayibiraal bakka bu'aa isaanii waan du'eef bakka bu'aa biraa qopheessan. Isaan kun immoo Seezaar Gaalaan jedhamu turan. Akkuma hiriyaa isaanii boqotee kaayyoon isaanii ejjennoon isaaniis tokko ture. Yakka daddabarsa kookeenii dhaabuu, daddabarsitoota qabanii mootummaa Ameerikaaf akka kennan dhaadachuu eegalan. Escobar diinni biraa itti dhufnaan isaan kanaafuu ajaja biraa dabarse haa ajjeefaman kan jedhu. Bara 1989tti akka Awurooppaatti qabeenya Yaaviyaankaa kan taate xiyyaarri Boeing 727 lakkoofsa balallii 203 imaltoota 111 fi hojjettoota balallii 6 kan feete buufata xiyyaaraa Bogootaa kaate. Bakki qubannaa ishii achuma Koolombiyaa Alfoonsoo Boonilaangaa ture. Imaltoota keessaa pirezidaantii ta'uuf kan bakka bu'aan Seezaar keessa jiru. Xiyyaarittiin bakka dhaabbattee ol kaate daqiiqaa 5 keessatti dho'uudhaan daaraatti jijjiiramte. Imaltoota keessa turan keessaa 700 achumatti dhumani. Pirezidaantii ta'uuf nama dorgome tokko ajjeesuuf nama 700 qilleensa irratti barbadeesse. Kan inni du'a itti murteesse dorgomaan pirezidaantii daqiiqaa dhumaatti yaada isaanii jijjiiruun xiyyaara sana hin seenne ture. Namoonni 700 waan hin beekneen lola arboota lamaan gidduu seenuun ture kan isaan dhuman. Hiyyeessaas ta'ii sooressa pirezidaantiis ta'ii dorgomaa pirezidaantii daandii Pablo Escobar irra dhaabbannaan filannoon lama qofaas siif kennama. Qarshii yookaan xiyyiitii. Kan qarshii jedhe amma barbaade fudhachuun waan danda'uuf fudhatee mana isaatti gala. Isa lammaffaa kan filate akkuma baay'eetti hafa. Kun Kolombiyaan waggoota 10f mucaa isheerraa amala barte ture. Balaan xiyyaalaa paartii filannoof kaka'umsa ta'ee 1990 filannoo injifachuun gara pirezidaantummaatti dhufan. Mootummaa Ameerikaa faana walii galuun Pablo Escobarii fi hiriyoota isaa jala jalaan hordofuutti ka'an. Duula kanaanis namootni Pablo Escobar hangafa jedhaman ajjeefaman. Dubbichi kan hin taaneef Pablo Escobar gara pirezidaantii Seezaar Gaariiraatti bilbilee. Kabajamoo pirezidaantii Okiikoof harka kennuu murteesseera. Garuu mana hidhaa mataa kootiin ijaarradheet eegdota mataa kootiin eegamuuf jechuun waliigalteerra gahe. Mana mataa isaan moggaase Laataa Kaadeeriyaal mana hidhaa otoo hin taane masaraa mootummaa kan fakkaatu ijaaruudhaan namoota isaatiin eegamaa biizinasii isaa gaggeessuu itti fufe. Mootummaanis Pablo Escobar hidheera jechuun oduu isaa tamsaasaa eegale. Dubbiin gara jalqabaa gaarii haa fakkaatu iyyuu malee Pablo Escobar achi keessa taa'uun nama barbaade ajjeesisuu fi saamicha raawwachuutti gad taa'uun pirezidaantii
biyyattii mufachiise. Paabloo Iskoobaar gara mana hidhaa mootummaatti akka dabarfamu ajajni pirezidaantii irraa kenname. Paabloo Iskoobaar mana hidhaa mataa isaatii miliqe. Kana booda mootummaa faana lolatti seenuu mirkaneesse. 1993 Paabloo Iskoobaar mana hidhaa mataa isaatii erga miliqee waggaa tokko booda magaalaa Meedi'iinitti waggaa 44ffaa isaa kabajachaa ture. Guyyaan dhaloota isaa akka durii aajaa hin qabu ture. Bilbila gara ijoollee isaatti bilbilee isaan dubbisa malee. Bilbilli inni bilbilee humnoota nageenya Ameerikaatiin butamee ture. Paabloo Iskoobaar eessa akka jiru mootummaanis irra gahe. Mootummaan biyyattii poolisoota biyyattii jiru jedhaman gara mana isaatti akka marsan ajaje. Humni nageenya Ameerikaa Paabloo Iskoobaar bakka itti argamu gamoo darbii lammaffaa irratti karaa foddaa isa argan. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibu ture. Namichi gurmuu yakkaa hoogganu eegumsa tokko malee kophaa isaa mana keessatti argamuun baan ajaa'ibaa ture. Lafarra eegdota xiqqoon qabaatuyyuu humna poolisii dhufe garuu to'achuu kan danda'an hin turre. Marfamuunsaa turee kan galeef garuu Paabloo Iskoobaar karaa ulaa manaa miliquuf yeroo yaalu xiyyeetiin rukutamuun kufe. Koolombiyaa kibba Ameerikaa hanga addunyaa guutuu luka tokkoon kan dhaabe guyyaa dhaloota isaatti waggaa 44tti addunyaa kanarraa godaane. Paabloon akka addunyaatti akka yakkamaatti ilaalamu iyyuu inni garuu kan of ilaalu akka biraatti ture. Namoota qarshiin irraa hafe abbootii qabeenyaa irraa fuudhee akka hiyyeessotaa hirtu of ilaala ture. Gara jabummaan akkuma jirutti ta'ee gara laafummaan hedduus qaba ture. Paabloo Iskoobaar akkas jechuun mucaa isaaf waadaa galee ture. Kabaja waggaa 4ffaa keetti yuunikoorni lubbuun faanan siif fida jechuun ture kan inni waadaa galeef. Yuunikoorni kan jedhamtu biyya lafaarra hin jirtu turte. Yuunikoorni sammuu namaa keessatti farda gaafa qabdu kan fakkaattu namni sammuu isaa keessatti kan uume ture. Hin qaqqabiin jedhuu qaqqabe jedhama mitiiree. Waggaan 4ffaa ishees dhufe. Yuunikoorni lubbuu qabdu akka fidan hojjettoota isaatti ajaje. Hojjettoon isaas farda bareedduu adii kan adda ishee irratti gaafni itti kaahame baalleen itti tolfame fidaniif. Mucaan gammachuun ishee daangaa darbe. Garuu gammachuun ishee sun yeroo dheeraaf hin turre ture. Fardittiinis wanta qaama ishee irratti kaahame dandamachuu dadhabdee duute. Mucaan gammachuun guutamte turte. Boohichaan harka abbaa ishee irratti kufte. Paabloo Iskoobaar mucaa isaa faana imimmaan fuula isaarra yaa'uu eegale. Namoonni achi turan fuula taajjabbiin jaalala mucaa isaaf qabu ilaalanii baay'eedhuma garramamaa turan. Egaa daawwattoota keenyaa seenessi keenya torbanii kana fakkaata ture. Waan faana turtaniif baay'ee galatoomaa. Turtii gaarii.